kan sirban farsoon dhangala'ee jedhan. Isa lafaa barbaacha isa dhugaa keessaa jedhanii hamajoo oolaan sadiitti galte yaasuu irraa ila waanumti har'a na qofachiise na dhiisisuu dide yaasuu irraati miskiina gadda dubartii dabbaa qabdu barbaacha batatatatat jedhe tokko jira. Sayidoon natti jee sireerra ciiseeti yaasuu haqi barbaade jea tokko har'amoo hoolaa tokko miliqsaniitu sayidoo gabaasii barbaade hoolaan. Wayyoo yaasuu miskiina dhugaa rabbi Kiristoos ana karraa kiyyala komentii dubbisee mar'immaanuma kiyyatu galagaluu ga'e dhugaa dubbachuuf si'a 3 si'a 4 ol qobuma dhaabadhee kolfee jechuudha. Maal takkana qofashiis ayidoonnoo hin beeku dhugaa waaqaa siniin jaa. Lemaaniyyaa'u nagaa waaqayyoo siniif haa ta'u hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota kiyya akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa qaba nagaa guutuu nagaa irraa hafa nagaa na bira jiru immoo isin birallee haa jiraatu wanti anaan na qofashiisu isinillee haa qofashiisu isiniin jaa ajandaa waa'ee hoolaa qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf qabeenyi haala kanaan qisaasa'uu isaatti Saidoof baay'een gadda jechuudha. Maaliif yoo jettanii Saidoon erga gaafa Itoophiyaa galeeti inuma kassareen siniin jedha inuma kassaree dhugaan siniin jedha. Sumayyaan qalabatii gatti jedha ayyuun qalabatii gatti jedha qabeenyi Saidoo asiin miliq muluq jalaa jira amma immoo sanuu darbee jechuudha. Dhaqee hoolaatti darbe jechuudha. Har'a hoolaan badde jechuun mee gaafa sangaan inni tokkommoo sangaan lamatu jira mitiire gaafa sangaan badde akkam taane eenyutu gabaasa fida wabiitu fida kaa. Ani tooftumaan qabeenya Saidoo nyaachaa jiru je'een yaadaa jira. Walitti namanii Saidoo saamaa jiru. Kan kana ga'ummoo maali yoo jettanii du'aayii yookiin immoo kadhannaa Sumayyaati natti fakkaata. Egaa jaalallee ishee duraatii waan ta'eef Saidoon jaalallee Sumayyaa abbaa warraa ishee abbaa ijoollee ishee waan taateef tsalooti yookiin immoo du'aayii gootee Saidoo qaqqabsiisatte natti fakkaata. Waa malee qabeenyi Saidoo asirraa miliq jechaan jiru. Maalumaafuu har'a galgala rabbuumti haa bulchuun jedha qotiyyoo hafte san. Sanuu killeen illee dhibba meeqa jedhan miti killeen sun yoo na umteetti kan nyaatamte. Killeen immoo eenyutu argame killee kana immoo eenyu gabaasa killee bibbitamte kana tokkoon affeelanii fixaniiru yoona akkuma nuti hammadaamii kana fuunee killee kana affeellee dhadha'u goonu anamma jechuudha. Anamma dhugaan kolfiinaa malee jechuudha. Killee mana kanatti dhugaa siniin jedha. Rifeensa kootti jechuudha dhugaa killee 4 faateetti godha dhugaa waaqa jira. Amma killeen gaafas bitame otoo as jiraate Saidoon kisaaraa keessa galee moo hin galle dhugaa tokkoon akkuma koo kana yoo ta'an amma killee ganama qursii nan nyaadha torbanitti si'a takka immoo arfan tokko fuudheen rifeensa kanatti diba je'a. Madaamin otoo qabeenyi isaanii tirfii miti ta'ee qabeenyi isaanii lakkaa'ama yaani quxuxurii jala nama oolchu ta'ee jechuudha. Nan ari'ama ture nama killee barbaacha biyya kana keessa fiigan ture jechuudha. Kanaafiyyuu killeenis yoo na umteetti Saidoo mana keessas yoo na salphattee jirtan osumaa bangadde dhugaa siija sanuummoo. Hanumti baay'ee na kofashiisu tokkommoo jechuudha. Dhugaa amma yeroo ilaaltan akka yaada kiyyatti jechuudha. Faaxonni itti babbareeddee jechuudha. Saidoorraa xirritti goote yoo isheen Saidootiin lukaan deemsisanii Yemenittiin deebisin jechuudha. An taa'een funcaa yoon ani kana hin godhiin ani nama miti taa'ee yoon ani funcaa'uu baadhe jechuudha. Yoo Saidoon immoo lafa deemee Yemenittiin deebi'iin baate maalli viillaa beetii isaatii kondominiyeemii isaatii maalii isaatii mana isaa irratti gurgursiisu. Har'a hoolaan badde jechuun hoolaan garraammii barra
hoolaan baduun qabdu akkamitti hoolaa afur keessaa hoolaan tokko badde. Hoolaan sanuu yeroo qabanii deeman mee nama harkatti jetti. Inni hoolaa har'a hate kun bor ayyuu fudhate akkan sokkine na amana. Ayyuun 2 bultanii 3 bultanii awuu yaasuu awuu yaasuu fudhatee badaa awuu wabiitu fudhatee badaa jechuudha ayyuudhaan. Gaafa ayyuufiini yaasuufiini wabiin immoo jettan sun immoo jechuudha. Gaafa isaan ayyuu fudhataniitiin badan tokkoon isaanii jechuudha. Ilaa yoo Sa'iidoon ija lamaan hin boo'iin maal jette jettu ka arraba kiyyarraa qoraattii dubbistu qoraattii buqqistuun siniin jedha arraba kiyyarraa. Sababiin hoolaan kun baddeef sababii qalabatiin badeef akka Sa'iidoon aaree ayyuu dhiisuu fedha. Yoo inni ayyuudhaan dhiise immoo caarrataa irraan yaasuufiin wabiin caarrataa irraan dhufanii bakka ayyuudhaan xabbafachuu barbaadaniiru jechuudha. Ayyuun intala qalloo kana hammatan hin quufnedha jechuudha. Isinii gala miti dubartii qalloo jechuun nama hammatan hin quufne. Kanaafuu hundumatu hawwa jechuudha. Simmiin quxurii ishee jedhan lakkoofsa 8 isheen bara. Kanaafuu amma akka asii achi ilaaltan miti ayyuun kun bakka simmixxee wayiiti sinii gala miti simmixxee yeroo jedhan simmixxee silliqqi yeroo nama jaalatan tokko yeroo dubbistan silliqqi namatti jettee akka ijoollee xiqqishuu kana akkana ofitti qaban silliqqi namatti jettu ayyuun akkasi'a. Waa malee miti bara. Waa malee baasii namni kun ayyuutti ba'a jettanii yaaddu. Sumayyaan waa malee imimmaan ishee hamma kana bu'ee kadhanni ishee hin dhagahamne. Bakka jaallattanis jibbitanis inni miliyoonni bahee jechuudha. Sangoonni hafan yoo har'a galgala bulan jechuudha. Yoo har'a galgala bulan sangootittiin hafan sunillee bakka tokko miliqxee wabii fi yaasuun barbaacha deemna jedhu barbaacha qabanni manaattiin ba'an sangaa barbaacha. Hoolaa barbaachadha bakka. Isaan eessa oolu ayyuu bira oolu. Bakka jaallattanis jibbitanis. Sa'iidoo siidhumati. Amma natti hin dawwaliin jee sanuu yaasuun natti hin dawwaliin lammata natti hin dawwaliin. Lammata. Ela yoo kana booda hudduu sirraa muranii mormatti siin darbiin je'eera akeekkachiisatti kennee jira. Kanaafiyyuu Sa'iidoo kiyya dhugaa rabbiin siin jedha. Obsuma siifaa kennu. Ankan siin jedhu. Suutuma suuta otoon si ta'e suutuma suutaan yoo marabbii har'asii bushe sangootittii sana gurguradhuuti gara sumayyaatti ifaan ganamaan natu siin jedhela. Boru ganama ka'iiti waan qabdu gurguradhuuti akkaawuntii siin erga yoo ta'uu baate akkaawuntii irra maallaqa galchitu natu sii erga anaan na gaafadhu. Gaafa immoo aqxeetiini Sumayyaa bira geesse gaafa yeeman geesse na gaafadhu nan sii kenna. Maaliifi yoo amma yaasuurra galchite yookiin immoo wabiirra gashite yookiin ayyuurra gashite si ganuu danda'u. Kanaaf akkaawuntii siin ergaa akkaawuntii koorra galchiiti hoolaa hafte killee sana akkasumallee qotiyyoo sana barabaree maal jettan kana qibee wanta adda addaa kana jechuudha. Xirritti go'ii boorga nama ka'ii gurguriiti natu siin jedhe akkaawuntii koorra galchii akka yemen geesseen natti dawwali. Akkasiin ani immoo maallaqa keessana qacci godheen sii kenna. Kuni tooftaadha jechuudha. Tooftaa ani sii malee kanatti fayyadamnaan Sa'iidoo natu siin jedhe ati ijoollee keetti fataa jettee deebita. Ayyuun immoo dargaggeettii waan taateef dargaggeettiidha. Dargaggeessuma akka ishee faana caw'aa jettu. Ela harka cabaccabnee ayyuu gaggeessina natu siin jedhe ixaa buufna wabiifiini wanti eenyuuf yaasuuf ixaa buufne sana booda abbaa carraaf laannaa jechuudha. Kanaafuu ati gara manaatti siin jenna Sa'iidoo ageesse na xaqabbale. Kanaaf hordoftoota kiyyaa guyyaa har'aa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Isa boruus isinii qabadheen dhufa gaafa maallaqni akkaawuntii kiyyarra galeellee isinitti nan hima.